السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو ilmaan oromoo ashama harkafuuni ordoftoonni amantaa biraas baga jiraatanii sa'aatii kana geessan isiniin jedha. Yeroon keessan yeroo gaarii yeroo aara galfiitii fi yeroo itti raahaa gootan isiniif ta'u barri immoo bara milkii bara gammachuu bara kan abdan itti argattanii kan yaaddan immoo ittiin galma geessan illee isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Akkuma beekamu guyyaan egaa guyyaa tokko waan gaarii dhufa, guyyaa tokko waan gadhee dhufa. Guyyaan kun walitti nama daddabarsaati deema. Baguma guyyaa irraa geessanii isiniin jedha. Hunda keessanuu isiniin jaalladha. Keessattuu warri YouTube taatanii warri chaanala qabdan hundi keessanuu bakka gaariidhaan rabbi isin haa gahu. Waan hamtuu fi waan badduu waan isin balleessituu fi waan chaanala keessan isin jalaa balleessitu isinirraa haa qabu isiniin jedha. Mata dureen har'a fudhee dhufee hordoftoota kiyyaa warri na daawwachaa jirtan warri chaanala kiyya kana kallattiidhaan na hordofaa jirtan hundi keessanuu nooruu anaa dhufu baga gara mana kiyyaa dhuftanii gara mana Kaamil Miidiyaan isiniin jedha. Manni kiyya Oromoo hundaaf bal'aadha. Manni kiyya obbolaa kiyya maraafuyyuu bal'aadha isin gahaa isiniin jedheen jira. Kana irratti gaa yaadni xiqqoodhaan fudhee dhufe yaada gidduu kana social media kanarra yaa'aa jirudha. Innis maali yoo jettanii yaada warri hattuu fi warri gantuun guddaa namaa xiqqeessitu takki immoo guddaa namaa mataa gadi qabachiisuudhaaf deemtu jechuudha. Innis gaa akkuma beektan YouTube'ni chaanal Raayyaa Abbaa Maccaa hattuun hattee jirti. Egaa inshallah warri beekamtii itti qaban warri waan kanatti chaanala irratti gartee dandeettii waan adda addaa qabanu abdiinuu hiraa jiru. Abshiraa ni deebisnaa jedhaa jiru. Egaa inshallah nutis ni deebi'aa jennee yaanna. Maaliifi rabbi hin milkeessini. Kuni kan Raayyaa Abbaa Maccaa qofa miti chaanalli kuni keenya mara kan Oromoo maraati kan keessattuu kan ummata Oromooti dhuunfaa isaatti yoo jenne waan nu shakkisiisuu miti. Sababni isaatis Raayyaan kan gandaatii miti, Raayyaan kan naannootii miti, Raayyaan kan godina wayitii miti. Raayyaa Abbaa Maccaa kan Itoophiyaa maraati, kan Oromiyaati, keessattuu kan ummata Oromooti. Wanni inni ijoollee kiyya hin jedhu, jiruu kiyya hin jedhu, jaartii kiyya hin jedhu. Yeroo hedduu ummataaf baqatee ummata isaatiif biyya kanallee baqattummaadhaan dhufee asillee wajjin teenye jirra. Asillee naannoo tokko wajjin teenye jirra. Raayyaa kana achirraa ari'amee osoo hin deebi'in jechuudha. Waa maraqee keessa darbe Raayyaa Abbaa Maccaa jechuun nuuf ija keenya, nuuf gurra keenya, nuuf hamilee keenya, nuti hamileedhaan isa eegganna jechi tokki afaan isaatii baatu nu'iif dawaadha jechuudha. Isa kanaaf egaa tariitii haasilni tariitii warri gammachuu ummata Oromoo jibbu, tarii immoo namni guddina ummata Oromoo jibbu. Nam kun nama dhuunfaatii miti, nama akka anaatii miti. An mataa kiyya qofaaf anan deema malee mataa namaatiif hin deemu. Namni biraas irra guddaan akkuma kana dhimma dhuunfaa ofiitiif deema. Inni nama dhuunfaa ofiitiif deemu miti, nama sabaaf deemu. Nama halkanii guyyaa waahii sabaa qofa, waahii saba isaa qofaaf hirriba dhabu. Nama ergaa barbaade ergaa amantii ofii kallattii barbaadeen, kallattii amantii biraa hin tuqneen, kallattii saba biraa saba isaa hin mufachiifneen. Sabni isaa akkuma kaan muslimaa kunis jira. Ergaa maraafuyyuu kallattii qixa sirriitiin hubatamuu danda'uun namaaf kenna jechaadha. Kanaaf egaa yoomiyyuu aduwwiin takkii haasidiin
takki warri waa hatee bare takki warri guddina nama hin barbaanne chaanaala kana jala buttee fudhattee jirti. Egaa insha Allah chaanaalli isaa kun abdiinuma qabna numa deebi'a jennee yaanna. Maaliif itti hin milkooftu rabbi isii hin milkeessini qabeenya keenya nu jalaa hatte maqxa'a raayyaa abbaa maccaa yuutuub ofii keessa kaa'ee lafa nuu kaa'e kun gizee yaanne nuti achi dhaqnee dhaggeeffanna. Ilmoon keenya illee ganaa waan kana dhaggeeffachuu teessi. Egaa haraamiin yookiin wanni hattuuni waan kana keessaa gubdee balleessitee jirti. Insha Allah rabbiin zaahiratti isii gubeellee nu haa agarsiisu. Kanaaf wanta dhuunfaatu bade wanti nu jechuu dinneefi waan kan uumamaati waan mujtamaa nama keenyaatu gubate qabeenya nama keenya gubate kan nu jennuuf isa kana. Waan ganaa dhaloonni dhufu isarraa waa baratu dhaloonni dhufu raayyaa abbaa maccaa maanni eenyu raayyaa abbaa maccaa kan jedhamu maali nama akkamitti sabaaf nama dhaabbatudha jedhee dhaloonni nu booda dhufu tarii isarraa waa hedduu amma akkuma nuti hayyoota duraanii irraa jecha jira fayyadamaa jirru. Hayyoota Baalees haa ta'u hayyoota Shawaa keessaas haa ta'u akkuma jecha jiraarraa waa hedduu jiiliin keenya kun tarii namni immoo umrii keenyaa kun jirarraa waa hedduu barataa jiru. Ammas nuti ustaaz raayyaarraa waa hedduu gandummaa kan nun barsiifneedha. Ustaaz raayyaanii naannummaa kan nun barsiifneedha. Ustaaz raayyaa amantii keenya akka itti jabeeffannu saba keenya immoo akka tokko taanu sabni kun baha haa ta'u dhiyaa haa ta'u tokko akka ta'e amantii fedhe haa qabaatu. Amantii fedhe yoo qabaate sabni kun saba tokko akka ta'e nu barsiisa jechaadha raayyaan. Amma nuti keessattuu uummanni islaamaa yeroo ramadaanni as dhihaate yeroo ramadaanni nutti dhihaate maal eegna raayyaa eegna jechuudha. Kaasitii isaa eegna nashiidaa isaa eegna. Yeroo biyya jirru faagaa gurratti qabna hisaaba gabaa dhaqnuun hisaaba magaalaa dhaqnuun kaasitii raayyaa baheeraa raayyaa kaasitii baaseeraa waan jedhamu walii yaafata jechaadha namni. Maaliif ergaa isaa dhaggeeffachuuf ergaa kan mootummaas kan abbaa irrees achuma taa'eet itti hima karaa isaa danda'ameen nu dhageessisa. Waan nuti arguu hin dandeenye hedduu nu barsiisaa ture nu dhageessisaa ture jechaadha sagalee isaatiin gara kaasetiitiin gizee sana miidiyaanu sooshaal miidiyaan amma itti fayyadamaa rukunuyyuu hin jiru. Kaasetiidhaan nu barsiisaa ture nu dhageessisaa ture. Har'a immoo gaafa kallattiidhaan sooshaal miidiyaadhaan waan inni raayyuma abbaa maccaa kana nama kamii akka ta'eyyuu arguudhaafu baay'ee tokko dhiphataa turre dur jechuudha. Garuu lakka alhamdu wa shukur eefa sooshaal miidiyaan kun dhufeeti eefa immoo haalli adeemsa wal keessa deemuu mijateeti nama kamii akka ta'e illee arginee turre jechaadha. Nama saba ofiitiif xiqqaa guddaa nama hin jenne nama immoo inni kun kiyyaa inni kun kaani kan hin jenne nama immoo an beekaadha kun wallaalaadha kan hin jenne qixa sirrii qofaan namni nama hubatu qixa sirrii qofaan namni namaaf dhaabbatu eenyunni raayyaa abbaa maccaati jechaadha. Egaa kanaafi hundi keessanuu warra ni deebifnaa fi chaanaala raayyaa kana ni deebisna warra jedhaaranus akka rabbi jara gargaaree haamilee jaraa tahee jarris immoo waan kanattiin galma gahanii nu gammachiisan du'aa inni goona. Yoo tahuu baates deebisuun hin dandahama. Yaw ummanni Oromoo chaanaalatti fayyadamaaru miliyoona meeqaa namoota hedduudha deebisuuf ni dandeenya. Garuu waan achi keessatti gubate san dhabuun baay'ee nu guba. Egaa inshallah haala maraafuyyuu wanni akkanaa kun Itoophiyaa keessa yoo taates akkanni himataa jirutti gaa leekshiniin jiraadha mawqi'iin jira Itoophiyaa keessa warri na jala hate kan agarsiisu jedhaa jira. Inshallah
karaa maraanuu hattuu rabbii isii haa qabu jenna tuu chaanala akka kiyyaa yookiin akka keetii hagamuyyuu itti dadhabnu kan dhuunfaatii waan hagana nu jechisiisuu miti. Chaanaalli sabaa jechuun chaanaalli kan raayyaa jechuun chaanala saba guddaati. Mee akka Oromootti nama ergaa jabaanuu dabarsu nama akka raayyaa tokko asnaa baasa. Nama immoo qixa sirriitiin sheekasa tahuu qeesiisa tahuu xiinxalaasa tahuu maarreessa tahuu nama ija tokkoon saba ilaalu kan akka raayyaa asnaa baasa. Numan jirre raayyaa kana rabbiin ummata Oromootiif uume yoo jenne ummatuma Oromootiif lafa kaa'e yoo jenne waan nu kijibsiisaatii miti. Hammallee umurii isaa rabbiin nuuf dheeressu shabaabummaatti rabbi isa hadeebisu jenna. Raayyaa abbaa mucaagaa waa hedduudha. Anna nama ofii kootii qaamaan yeroo hedduu walitti dhufee argeedha. Nama qabsoo keessa ture nama gammoojjii keessa illee jechaadha. Qananii maatii dhiisee gammoojjii keessa illee nama yeroo dheeraadhaaf ture. Gizee kaan egaa hidhamaa gadhiifamaa maal godhamaa nama tureedha. Rabbi irraan isa gahee nu agarsiisee jedhee hammallee umrii isaa keessa rabbiin barakaa nuuf kaahu. Warra immoo hanna akkanarratti bobba'anii jedhan eddee jiraatanu rabbiin jara haqa jeelchuu yoo qajeelchuu didegaa murteen harka isaati. Kanaaf hundi keessan warri chaanaala YouTube chaanaala irratti na hordofaa jirtan gara dandeessaniin kallatti yoo inni chaanaalli sun banamuu didee tariitii akka tasaa wanti kun dadhabamee jedhe akka inni chaanaala banateen jala buuneet chaanaala isaa kana guddisuun nuhiif of guddisuudha. Maaliifi kiyyaa fi kan kee sagaleen hin dhagahamu sagalee maaliifi namni bakka qaba kan saa sagaleen baay'ee dhagahama. Maaliif akkuma yaada isaatii wajjin hin deema jechaadha. Wanti inni waan sabaaf dhaabbateef waan saba isaatiif jecha of kenneef rabbiin illee karaa inni ittiin saba ofiitiif dhaabbatu karaa inni ittiin saba ofii waa dhageessifatu mara isaatu laaffiseefi jechuudha. Kanaaf egaa nuti miidiyaa kana qabaachuu qabna. Miidiyaan keenya kan dhugaadha. FB Raayyaa Abbaa Maccaati. Kun waama adda addaa walitti laaqqata miidiyaanii kan nama kaanii jechuudha. Yoo Facebook dhuunfaallee taate waa of jalaan dhabu waa ofitti maragee of duukaa deema. Kan saagaa qulqulluudha. Kanaaf irraa waa fayyadamna. Agalli ishee namni yoo jecha isaa sanatti illee fayyadamu baate nashiidaa isaa kanaan sammuu ofii mirqaansa. Namni gaafa of dadhabe gaafa yaaddoon itti dhufe gaafa ergaa sanallee yoo qixa sirriitiin hubachuu baate jechuudha. Qixa sirriitiin ergaa sanallee hubate hojiirra oolchuu yoo dadhabe namni nashiidaa isaa san waan inni das namatti jedhuuf waan jechi isaa sun namatti toluuf namni baay'ee isa jala deeme isa hordofee sanaan itti gammada jechaadha. Kanaafi egaa insha Allah chaanaalli isaas ni deebi'a jenneeti abdii qabna. Ni jaalannasii ni kabajnasii hayyuu keenya beekaa keenya hammallee rabbiin umrii isaa nuuf dheeressu fakkaattota akka isaa immoo biyya keenya keessaa nuuf haa baasu. Ilmaan isaa immoo ilmaan isaa olitti saba keenya kanaaf bu'aa guddaa buusanulleen rabbi nuuf haa taasisuun isiniin jedha. Warri na hordofaa jirtanu warri kallattiidhaan immoo na jabeessaa jirtanu warri sheer gootanii sagaleen kiyya kun akka namoota hedduu bira gahuuf illee na gargaaraa jirtan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Wal haa jabeessinu. Warri maatiin taane subscribe gochuudhaan kallattiidhaan yaanni kiyyaa fi ergaan kiyya akkasiin bira gahu yeroo mara naa gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Arragaa Shaabana 28 keessa jirra. Ramadaanaaf yookiin guyyaa tokko yookiin guyyaa lamatu nu hafe. Egaa insha Allah Ramadaana keessa waan gaarii dalagnee itti milkoomnullee hunda keenya rabbiin haa godhuun isiniin jedha. Guyyaan gaarii isiniif haa ta'u.
nagaadhaan illee walitti nu haa deebisu hattuu fi hamtuu fi mortuu akkanaalleen isinirraayis nu mararraa'u rabbiin haa qabuun isiniin jedha. Wassalaamu alaykum